namni sitira katuwami damedamne olejeno kabiyabe sikadanne injiruti be karakuan indabare anu majijira mayam sabarre rakina gababdu jajja kanjarjarre khaliqa wallahi akawin qazare love jala bopau jara magare garunu mata shakatu mature wani tamana sana kero ibumbre nurabbi nutme qur'an rabarre akadangalo tindare akanurara batuga fanne rabbi zalga sage kadanne daawwattoota keenya harka fuunee attam jirtu nagaadha. Egaan Ustaaza Raayyaa Abbaa Maccaa sagalee isaa miidhagaa sanaanidha. Keessumattuu akkan kaleessa isinitti mee Ustaazaan kun walaloonni qindeessu sagaleensaa akka malee natti tola. Akkuma kana immoo obboleeyyan keenya Islaamaa yeroo ammaa kana soomana keessa jiraniifis yaadannoo fi tarii yeroo bashannanaa yeroo aragalfii akka inni ta'uufan giddu gidduutti muuziqaa kana fideetan marii waliin goona. Marii koo har'aa keessatti keessummaa jabaa tokko kan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti umurii isaa walakkaa ol xumure jireenya bosonaa hamma Awurooppaatti muuxannoo waan bare bu'aa bayi qabsoo keenya nama nu barsiisuun toorarraa qaba. Obbo Bantii Fufaa jedhamu waa'ee isaanii ani isinitti muurra isaanuu isinitti muu danda'u. Tokko tokkoon marii gabaabaa goona qabxiiwwan tokko tokko kaafnee daawwattoota keenyaa kan jalqabaa keessummaa keenyanii waliin ani isin barsiisa Nooruu Obbo Bantii Fufaa tole jettanii miidiyaa koo irratti dhiyaachuu keessaniif maqaa daawwattoota kootiin ani isin galateeffadha. Tole galatoomi yeroo beekan baga rabbi anas umuriina dheeressee har'a hayyuu qeerroo akka keetii waliin wal miidiyaa kee irratti na affeertee na dhiyeessuu keetiif na biratti fi uummata Oromoo dhugaa barbaadu biratti haqa guddaa qabda. Kanaan immoo kan si waliin wal quunnamsiise obbo Koorsoo Kojii ilma Sokkoo fi Mandoo ilma Arsii gooticha ilma Oromoo isas akkuma kee Facebookuma kanarratti wal barannee ilmaan Oromooti abbaan keenya Oromoodha tokko Oromoon Booranaa Baarentuu dhalee nuti ilmaan abbaa tokko wal nyaannee wal fixuu dhiisnee wal yaagallu jennee utuma adda addaan Facebooka kanarratti iyyinuu isaanis wal barannee innillee har'a si waliin an barbaadu keessa hayyuu qeerroo ani barbaadu keessa har'a siin na quunnamsiisuu taatiif ama biraallee qabsaa'ota ilmaan Oromootii fi warra dhugaa barbaadu biraallee obbo Koorsoo Kojiis galata guddaa qaba. Galatoomin siin jedha. Ulfaadhaa egaa mee utuun marii keenya keessatti seeniin suuraa tokkoon isin argisiisa obbo Bantii. Suuraa kana namicha kana beektu? Eessa argatte? Anuma. Suuraa kana gaa eessa argatte hin jedhamu anaanii iddoo barbaadudha. Suuraan kun egaa dhugaatti ani waan jaalladhu gurbaa tokkotu eenyuun jaallattaa jennaan namni hunduu qixxeedha garuu jedheen waboo fi barataan jaalladhaa jedheen irra caalaa jaalladhaa jedheen namni baree qixxeedha addunyaa kana irratti namni hunduu xinnaa guddaa beekaa wallaala kan barateen tokkodha. Garuu maaliif immoo naan jennaani wabooni lubbuu tokkittii qabu sana sii kenneetu bosona jira waraanni bilisummaa Oromoo kanaaf hin jaalladhaa. Barataan immoo ola deemtuudha bor biyya guddisti bor biyya hoogganti kanaaf barataadhuma du'a barataa fi du'a waboo waaqni nan dhageessisanii jedhan ture. Egaan namni kun egaa jireenya ati keessa dabarsite hamma tokko karaa danda'ameen qorachuu yaaleera. Kanuma waan irraa mari'annu kanaaf mee ittan deebi'aati waa'ee mee kottu jireenya bosonaati hamma himala kee hamma iddoo amma jirtu kanaatti mee gabaabinaan natti himi lafuma dhaloota keetii ka'eetii maal keessa akka qaxxaamurtee bu'aa ba'iiwwan qabsoo Oromoo eessa akka seentee achi booda akkamitti qabsoo akka eegalte har'ammoo maalirra akka jirtu waan tokko tokko illee itti fufnee mari'anna garuu mee walumaa galatti miidiyaa koof haaraa waan taateef mee daawwattoota tokko wajjiniin wal naa bari. Galatoomi beekan irrana galata guddaan na biraa qabda ani bakkinitti dhaladhe akka duriitti beeknu Jibaatina Meecaa Awuraajaa Amboo Waradaa bakka jedhamu
tokkeettan dhaladhee. Achumatti dhaladhee guddadhee mana barnootaa Haile Sillaaseen Raasmussen Silashiyyaatti ijaare barnoota eegalee warri koo dhaloota irraa shiftaadha. Takkaa mootummaa Haile Sillaaseetiifis mootummaa Dargiitiifis Minilik irraas kaasaniituma warri naannoo keenyaa loltuudha. Achirraa kan ka'ee ani kutaa 4 gaafa mana barnootaa dhaqu maqaa isaa irraa jijjiirru malee mana barnootaa hin seenu jedhanii abbaan koo maqaa ilma kiyyaa hin jijjiiru jedhee fuudhee naan gale. Achi haati koo aqlii qabdii gamna maali jennaan maqaa jijjiirtu malee hin galmeessinu maqaa gaallaatiin jedhanii jennaan yaa abbaa guddu nama barateetu waa beeka akkuma isaan jedhan jedhi irraa jijjiiri jette maqaan kiyya Biqilaadha kan dhaloota Biqilaa Fufaati. Hayyee jedhee ganama abbaan koo na fuudhee mana barnootaa na geessee irraa jijjiiraa jedheen otoo hin feene jennaan Baqqalee jenneeni jedhaniin. Kan keessi irraa jijjiirraa Baqqalee Fufaa jennee jedhanii dhiisaniitu Fufaallee sirraa jijjiirraa jedhaniin. Bada fuditti ilma fudee ilma kiyya maqaa jijjiirtee tanas maqaa abbaa kiyyaa fi maqaa akaakayyuu kiyyaa nanaa jijjiiruu fi gaafa jedhu abbaan kiyya bokkooraa itti garagalfate. Achi barsiisonni ba'anii qabanii fuudhanii anas dhiisaa jedhanii na galmeessanii achirra barnoota eegalee kutaa 4 gaafan ga'u gaafa Haile Sillaasee ilmi qotee bulaa kutaa 4 ol barachuu hin qabu. Kutaa 4 baratee maqaa isaa fi maqaa abbaa isaa barreesse ni ga'a jedhanii barnoota na dhorkanii jecha. Achi abbaan kiyya gaara keessa ni dhufaa ni deemaa ni dhufaa minishirii dheeraa fi donoftorii qaba. Anis qonnatti gale waggaa 2 anaa qote fincilli diddaa gabrummaa barattootaan godhame ijoolleen amboo yeroo achi fincila gootu anillee fincila sana keessa qooda fudhadhee waan ani hin daganne keessa baalabbaanni naannoo keenyaa dhiiguma keenya gosuma keenya yinuur illin lakki biraachiin yiruun illin lakki biraachiin baraan baraas da'oo mallis illin ganzabaachiin jedhee namni ijoollee barattootaa fuundura deemee mazmurii baasuu fi ana. Yeroo ambootti bilbilamee Faxinoo Daraashiin dhuftu yeroo Faxinoo Daraashiin ijoollee mana barnoota Raasmussen Silashiyyaatti dhukaastu ijoollee randatti baqattu Faxinoo waliinan immoo dhaabbadhee ijoollee ari'adhaanis biikawas ana namni na tuqu hin jiru ijoollee magaalaa sanaati. Qabsoo koo achirraan eegalee dargiin ni qabate sana booda itti fufee kutaa 6 fixadhee kutaa 6 7 fi 8 gudariitti baradhee 7 fi 8 gudariitti baradhee 9 10 11 12 amboo high school ni beektaa achitti baradhee yeroo national servicein marsaan tokkoffaa dhufu na qabanii humnaan na erguudhaaf ilmaan qotee bulaati ilmaan abbaa lafaati naan jedhanii mana hidhaatti na hidhanii mana hidhaa keessaa cabsee halkan karaa duubaa utaalee ba'ee achi obboleessi koo ilmi adaadaa kootii jechaadha shaalaqaa dargii keessa jira. Silaas sijjeesuun isaaniin oolu biiraawi wutuudinnaa tokkoffaa jalaa baate kan lammaffaa jalaan baatu kootu midirtooritti qaxarame naan jedhee machaal ispoortii kilabii kubbaa lukaatiin machaalitti na qaxarsiisee biiraawi wutuudinnaa marsaa lammataa akkasitti jalaa ba'ee akkuman qaxarameen nu fuudhanii Adaamaa nu geessanii Taankanyaa kaampiitti ji'a 6 waraanummaa na barsiisanii. Ji'a 6 erga waraanummaa baradhee Finfinneetti deebi'ee Finfinnee na fuudhanii Gannat Xoor Timirti Beeti gaati karaa sana ni beektaa hoolota jechaadha. Achitti ispoortii asalxaanyii Icuu Mokonninii ta'ee achitti ramadamee koorsii 47nya Icuu Mokonnin koorsii anis waggaa 2 achitti koorsii fudhadhee otuman leenjisuu ergan sana fudhadhee booda dirqamuma ispoortiidha otoon hojjedhu otoon qondaalota leenjisuu maayiirra Taateq ispoortii kilab kan jedhamu midirtoor lammaffaa of jalatti ijaaree Finfinneetti na yaame. Finfinnee dhaqee achi otoon deemu achi taa'ee otoon ispoortii maandis mamriyaa keessatti machaal ispoortii kilabii fi Taateq ispoortii kilabii waliin teenyee otoo tireeningii gochaa jirru narsingii baradhee. Narsingii sana baradhee akkuma deemutti Jeneraal Damisee Bultoofaa fonqolcha mootummaa dargiitiif of qopheessanii ijoolleen Oromoo akkuma amma gaafa Jeneraal Kamaal Galchuu fi Haayiluu Gonfaafa wayyaanee keessatti of ijaaranii fonqolcha kana qophaa'anii jechaadha. Guyyaa fonqolchi sun qophaa'utti ani yeroo sanatti sadarkaa shaamballii gaheen jira jechaadha. Ani mataa kiyyatti. Sana booda fonqolchi sun ni ta'ee fonqolchi sun akka fashalettuu ni fashalee yeroo sana waan ani yaadanne keessa Jeneraal Damisee Bultoon obbo Leencoo Lataa waliin wal dubbatee mee isin alaa jabaadhaa nuti keessaa jabaannaa Damisee Bultoo jennaan
isinuu alagaadhaaf bitamtanii dalagaa jirtanii maal nu fayyaduu dandeessanii jedhee obbo Leencoo Lataa nama jiru amma deebisaa kenneefi jechaadha. Natti dhaga'ame anis yeroo fincilli sun fashalee jeneraalonni hedduun kan Amaaraas kan Oromoos kan sabaaf sablammoota harka 170 garuu kan ilmaan Oromooti akkuma ati beektu jeneraalonni fi konoreelonni warri qoda sanarratti hirmaatan hedduun isaanii dhumatanii jechaadha. Yeroo kana maal jedhanii ispoortanyoonni dirqama hojii irratti deebi'an nuun jedhanii ana midixoor xigganaannaa idda lama miriyaa Meeksikoo garjallee waan beektu taate maka garaaja guddaa jira achi kiliinika sanatti ramadanii achi otoon hojjedhu 1991 yeroo addi bilisummaa Oromoo dhufu adda bilisummaa Oromoo kana dur oduudhaan beekna malee dhugaatti ni jiraattu hin beeknu. Garuu immoo yeroo tokko tokko ijoollee waraana keessa jira warra akka Damisee Bultoofaa warra akka Jeneraal Hayiluufaa hedduun isaanii warri waa beekan karaa dhiyaas karaa Harargees addi bilisummaa Oromoo ni jira nuun jechaa turan jechaadha. Achi yeroo isaan dhufanii chaatara seenan fiignee gullalleetti itti dhaqnee simannee kan biraa itti dhaqnee jechaadha. Waraanummaan mo'anii dhaloota irraa faamiliin koo akkuma jiranitti diddaa kana roorroo kana waan hin fudhanneef anis akkuma shiftaattiin gaaruma keessattan guddadhe warra kootiinis ijoolleenis waloolee gaarumattan guddadha waraana niin jaaladha jechaadha. Sana keessa darbee addi bilisummaa Oromoo erga galee booda olii gacceenee waldaa Meecaaf Tuulamaa ijaarree eenyu anaa fi abdataa hoomaa jedhaniini amma miseensa shanee gumii adda bilisummaa Oromooti Awustiraaliyaa jira. Inni dura taa'aadha ani itti aanaadha. Yeroo chaartaraa sana badhoo dachaasaafaa badhoo natti bojaa baayisaa karaa walisoo xilahuun faa mucaa jedhan mucaa ambootti du'e eenyu kan salaalee sana natti mikan. Taaddasaa Birruu. Leenca salaalee leenca mugar keessa isa ijoollee sana nutu rasaasa bitee fi qawwee bitee fi badhaadha Dilgaasaa. Anatu shufeera badhaadha Dilgaasaa anatu shufeera makiinaa keenyaan makiinaa kiyyaan salaalittis natu qawwee fedhee raashina fe'ee geessa walisottis natu geessa ambottis natu geessa eenyu waliin abdataa waliin eenyu nu quba qabaa konoreel Alamuu Qixxeessaa fi Adam Jilootu nu quba qabaa jecha. Akkasittiin otoo deemaa jirru harma muraa aannolee jennee diraamaa qopheessine. Diraamaa kana Finfinnee Lidataa Baalchaa Abbaa Nabsoo mana barnootaa keessatti konoreel Alamuu Qixxeessaa fi Adam Jiloo waamnee nu eebbisanii agarsiisuudhaaf. Nuyi waan sanatti jiru qophaa'ee eebbisiisuudhaaf isaan nu eebbisanii uummata waamicha goonee harma muraa aannolee kana waan nafxanyaan nu godhe jennee nuyi qopheessaa jiru. Ijoolleen immoo badhaadha Dilgaasaas bojaa baayisaas xilahuun faanis Amboo fi Shawaa gidduutti sochiin akka malee babal'ataa deema. Yeroo kana sakattaan wayyaanee nutti heddummaate. Amma maal godhani hoggana dhaabaarraa as deebi'anii nuti adda bilisummaa Oromoo malee ibsoo waan jedhamu hin beeknu. Anaan maal laan jedhani abdataan ibsoo ta'ee kunoo ibsoon paaspoorta baastee fi falaashaadhaan biyya faranjii deemuu fi naan jedhanii natti himan. Ani immoo abdataan akkamitti diina gidduutti na dhiisee ofii lubbuu isaa baafataa abdataa ajjeesuun qaban jedhe. Otoo sanaan walitti gaarreeffataa jirru nuti obboleeyyan lamaan beeku. Namni tokko nama Horroo Guduruuti obbo Alamuu Qixxeessaatti dhaqee fi Adam Jilootti ijoolleen kuni poolisa kuni waraana akkamittiin dura taa'aa waldaa Meecaaf Tuulamaa dargaggoota guutuu biyyaa ta'uu danda'anii. Ilmi ebelu jedhamu ni jira maqaa isaa liistii isaanii ni qaba. Ta'uu qabaa jedheen Alamuu Qixxeessaatiin. Jennaan Alamuu Qixxeessaa eegan Oromoo waanan kutaa fi gandaan addaan qoodu taate maaliifan qaama koo cinaa itti dhabee jaallan kiyya na biraa dhumatanii waan akkanaan isuyanii guyyaa sana Meecaa fi Tuulamaan sababa koo fi sababa abdataatti bakka lamatti adda qoodamtee jecha. Achi anaa fi abdataa irratti duulli heddummaatee dirree qabsoorraa ergasii namni na ajjeesuuf natti dhufe sun dirree qabsootti wal agarree natti himuuf ta'a. Dirree qabsoorraa humni risaa anaa fi abdataa ajjeesuudhaaf Finfinneetti nutti ergamanii hoteela nuti nyaata nyaannutti yeroo isaan nu dha'uudhaaf nutti ol seenan namni shaamballii tokko namni nuti dargii keessa ture hidhannoodhaan yeroo ol seenu sababa shaamballiin sun ol seeneef isin ajjeesuu dhiifne nuun jedhe
Jigsaa jedhanii amma inni bakka dhugaa sana deemeera. Nuti hin beekne yeroo lammataa yeroo isaan nutti bobba'an anis namnumti shaamballiin namnumti keenya abdataan isin wala jeesurra isin lachanuu addaan ba'a abdataanis wayyaaneen isin jalatti hidhatteetti isin balleessiti abdataan haa ba'u atis ni baata ammasitti dhokatteetuma jiraattaa naan jedhan. Koree nama 9 qabna waldaa kana waldaa dargaggoota. Koree keenya walitti qabanii akkana nuun jedhani ani makiinaa fudhadhee ijoollee 2 fudhadhee dirree qabsootti kute. Abdataanis salaalee wanni biratti badhaadhaa dilgaasaa biratti dhaqee ergasiisa waliin walagarree ergan biyya na dhufee fi ergan Afrikaa dhufee walagarree hedduu waliin haasofne haala jiruunis natti mee akkatti baafate ani du'eettan hin beeka malee abdataa ergan dirree qabsoo seenee akkatti dhaabichi nutti bobbaasee nu ajjeesuudhaaf nu adamsaa ture sana yeroo natti himtu ijoolleen na ajjeesuu dhufte abdataan du'eeraattan beeka malee lubbuudhaan jiraatti hin beeku jechaadha. Keenyaatti yeroo inni naquunnamee telefoona waliin haasofnu nu lachanuu ni gaggamne. Achiin boodaanis dirree qabsoon hin dhaqe makiinaa koo fuudhee dirree du'aa guyyaa 15. Obbo Bantiin Faaruu sidhaabuuf miti akkuma itti dubbattuun barbaadaa kan yaadaan na harkise jechuun seenaa ati duuba. Ayyee bas nan gabaabsa amma gaa dirree qabsoo seenee amma siifan gabaabsa. Dirree qabsoon hin seenee dirree du'aa dhufe dirree du'aa guyyaa 15 ture sana booda akkuma argadheettuu laayin argadhee makiinaa qulfii deeggartootatti tokko dirree du'aatti itti kenne tokko fuudhee gogoy dirree qabsoo jaallatoomsaa kumsaa amma Finfinnee jiraa fi jaaldaddafaatti itti kennee qabsootti dabalame. Yeroo nuti dhaqnu akka jedhamu sanaa miti waraanni tokko hin jiru muraasa tokkittii qofa jira. Akka taanee nuti qabsoo keenya ani waraanni duris leenjisaa waanan ta'eef deeraa mooraa leenjisaatti ramadame. Waan inni hin daganne 1994 abbaa nagaa jaarraa ijoollee 60 qawwee malee harka duwwaa qawwee tokkittii qabatee Baalee irraa fidee ji'a 3 ani leenjisee fi jaallerooraas abbaa waliin Baaleetti deebi'ee sana booda anis achuma mooraa leenjisaa otoo ramadamee jiru ijoolleen lammata nu ajjeesuudhaa dhaqxe sun nu dhabdee Aliyyii Adaree nama jedhamu ajjeeftee dhufte. Maali yeroo achii dhufani hay aboo eessaan dhufte nuti hin bar sii jennee bobbaaneetu sii fi abdataa jennee bobbaanee isin dhabnee Aliyyii Adaree ajjeefnee naan jedhe jigsaa jedhaniin maalii Aliyyii Adaree maaliif du'een jedheen nan rifadhe. Aliyyii Adaree nama nullee geggeesse nama maallaqa isaa baasee bassoon bitee qawwee bitee rasaasa bitee ijoollee shawaa waliin achiisaa turre nama jaalgalaasaa waliin immoo daareetti quunnamtii qabudha Aliyyii Adaree. Ni rifadhe edaa warri anana ajjeesisuuf natti erge rifaatuu koo kana arganii homaan turre torban tokkoon booda na waamaniituma damma qisaabadhu qawwee lafa kaa'e naan jedhanii qawwee lafan kaa'ee narraa hiikanii harka koo kun uummanni yoo as keessa jiraate arguu danda'a waan ragaa qabatamaa kunoo bakka kana haada kun keessaanis mul'ata kunoo gurraachi kun mul'ata kun gurraacha na tumanii ergan tumame booda dhaamadhu naan jedhan nan gaggabaabsa ilma Oromooti ilmaan laman qabaa ilmaan koo akka uummanni Oromoo naa guddisu qofan dhaamadha naan dha'i naan jedhani lakkoofsa 8 hidhamee tumameera narra dhaabbatanii rasaasa gannatti dha'an rasaasni nan dhoofne lafa keessa gaseente jaalirreessaa caalaa amma dhiyaatti yeroo darbe wareegame yookaan Tamasgeen Caalaa Konoreel irreessaa caalaa dhaga'uun ooltu inni abbaa mooraatii dhooftanii jennaan hin dhoofne jedheen eegan dhoofne ittiin deebisiinaa ajjeesanis walumaan na ajjeesanii irraa laaffisaati fidaa jedhe akkasitti irraa laaffisanii na fidanii anis ji'a 2 guutuu harki koo kun ammallee waan guddaan fuudhu afaaniinan shuummoo nyaataati ture. Qabsoo san akkasitti geggeessaa ture ergasi yaa Rabbi guyyaa du'a kootii har'a godhi jedhee lola seenaa hin du'u. Rasaasni qaamuma koo keessa deemti. Injifannoo dhumaanan gala jaallan kiyya waliin. Bobbaan bobba'amu hooggana hin qabnu hoogganni nuti qabnu si gaggabaabsuudhaaf warra wayyaanii walii walitti hidhatee warra akka dhugaasaa bakakkoo kan gaara jiru. Warreen kan ergamaa dhugaasaa bakakkooti. Namni dhaaba kan hoogganu abbaa Caalaa Lataa fi dhugaasaa bakakkoo Leencoo Lataati. Jaalgalaasaa Dilboo maqaadhaaf hayyu duree ta'e malee innu akka hidhamaatti jira hin fedhanii karaa danda'an hin balleessuudhaaf irratti deemaa turan. Waraana nu dhoobsisaa turan. Sadarkaa waraanni wayyaanee nu dhabamsiisuu dadhabee waraana shaabaa dhufee 1993-94 waraana shaabaatiin gammoojjii Harargee keessatti ilmaan Harargee shaabaa waliin wal fidnee fi ilmaan Harargee
adda islaamiyaa fi adda bilisummaa oromoo gidduutti dhumate rabbii fi nu warra keessa jiru qofa beeka. Sana hunda keessa goonee dabarsinee nin gaggabaabsaa baale ceenee baaletti wayyaanii nu jala dheete jiraachuu dadhabne akka maataan wannetti laga dhaaree bakka jedhamutti dhugaasaa bakka koo walitti nu yaame butaa torba walitti nu yaame haalli diinaa nu jiraachisuu hin dandeenye ni baana as keessaa of jiraachisaa ji'a sadiin booda walitti deebinaa jedhee maallaqa dhaabaa fi waardiyyaa isaa fudhatee inni ni kute. Abbaa nagaattis murna kenne, atoomsaa kumsaattis murna kenne, aannisoo waareettis murna kenne, humna yeeyyii fi humni dambalii torban tokkoon booda amma nuti torban tokko achi keessa jirru wayyaaniin birgeenni 5 dhuftee gaarreen baalee sana guutuutti qabattee jirti. Yeroo nuti laga dhaaree keessaa ni bobbaana lafti nagaadha jennee ol baanu humni yeeyyii jechuun duubatti deebi'uun beektu. Kan fuulduratti dhufte fuuteetuma dabarti. Itti aantee humni dambalii baate. Itti aanee buttaa gafarsaa fi buttaa qeerransaa kan duuguulaa galmoo fa'iin hoogganamu, kan duumessoo fa'iin hoogganamu, ijoolleen faffacaatee keessaa baate. Kana keessa abbaan nagaas taakiyyaa waliin bahee, jaallanisoo waaris taakiyyaa waliin bahee, jaallatoomsaa kumsaa nama tokko waliin beelto kurkurruutti harka kennate. Anis yeroon ba'u lolli narratti ta'ee 3 taanee adda baane. 3 ta'ee ji'a 3 kophaa keenya waraanni dhabamee uummanni aboo dhiiroo bantii fufaa kophaa keessa deemaa jirta. Abaawoon hin jirtu hoogganni harka kennateera. Kootu harka kennatu harka si kennachiifna naan jedhanii manguddoonni baalee fi sheekonni baalee amma nani bantii fufaa daalacha kiyya qabadhee danqaraa baalee keessa jirtutti abaawoon hin jirti jedhee 3 taanee ijoollee waan nyaannu dhabnee qocaa dhabnee gurra shonkaa dhabnee biyyee haya horii nyaatu dugda keenyatti hidhannee biyyoon laaffifannee nyaannee ijoollee 38 walitti qabadhee laga waabee keessatti waldaa waabee fi raamisitti guyyaa biraa 3 taanee boqqolloo kurkurruu irraa fuunee waldaa raamisitti otoo deemaa jirru faana nam tokko arganne achi faana sana boqqolloo sana ijoollee geessinee halkanum sana ol garagallee faana sana jala deemnee guyyaa 2 faana tokkicha danqaraa baalee akkanatti jiru sana keessa faana nam tokko jala deemnee guyyaa 2 booda abbaa nagaa fi jaallanisoo waaree taakiyyaan taa'u irratti dhufu. Gammachuu walitti simannee eessa jirtanaan jedhanii waraana nama 38 qaba ijoollee madoo fi ijoollee wayyaa qabdu dhaqeen fidadhee dhufa jedhee abbaan nagaa gammachuu irra isaas ol dha'ee achi waraanan si kennaan taakiyyuma kootii nan deemadhee dhaqee ijoollee sana fuudhee abbaa nagaatti fidee amma gaa jiraachuu hin dandeenye as keessaa bahuu qabnaa jedhan. Banti ijoollee isaan bira jirtus ijoollee na bira jirtus saglii tokko naa kennanii ilma gureellaa jedhanii urgeessaa ginniir jalatti wal bobbaasanii karaarra dhaabbadhu ijoolleen kun waraanaa qawween qabmaanno hidhannoon qabdu ucuun qabdu kopheen qabdu uummata irraa fuudhii fidinaan jedhanii ji'a tokkoof na bobbaasanii ijoollee ko hidhannoo kophee isaanii ucuu isaanii fidee fi ji'a tokkoon booda karaa buunee jechaadha. Gubbaan otoo wayyaaniin nu tumtu jeelaan otoo beelli nu daaraa godhu guyyaa 22 otoo bishaan malee baala mukaa jiidhaa dhabne rabbiin kan nu jaalate roobni gubbaa nutti roobaa jira dhoqqee keessa yaaddu. Dhoqqee immoo akka nyaanne cirracha bishaan qofaan otoo deemnu guyyaa 22ffaa daangaa Sumaalee seennee qawwee 2 gaala tokko bitannee ijoolleen 2 qawween wayyaaniin helikoophteraan fiddee nu fuulduratti buusaa nuti cabsineetuma keessa baana. Namni 2 karaatti nu jala wareegame seenaan isaa yaadatu turee dhaddachoo jedhanii afaan Sumaalee ni beeka waraana waaqoo guutuu durii ture nama Sumaalee ture isatu nuun fuudhee guyyaa 22 yeroo daangaa Sumaalee seennu qawwee 2 gaala bitannee nyaanne ammas ijoollee 2 albaatiidhaan gaggabdee nu jalaa duute. Guyyaa 28 booda udur lafa jedhamtu seenne udur yeroo seennu uduritti torbanitti wayyaaniin ammas arriarree jaartee nu jala fiddee eenyu nu bira jira abbaa nagaa fi jaallanisoo waaree qofaan nu bira jira. Yeroo nuti dhufnee udur seennu hoogganni kaleessa nu facaasee dirreetti nu biraa baqate kan karaa dhiyaa baqates kan karaa ba'aa baqates dhugaasaa bakakkoos abbaa biyyaa roobaafa waraanni keenya dhufe koottaa jedhanii hamaritti yaamanii korri sabaa akka godhamee jechaadha. Yeroo korra sabaa sanaaf nu biraa ana waraana uduritti natti dhiisanii abbaa nagaa fi jaallanisoon qofti hamar deemanii jechaadha. Hamar makiinaan hin deemu yoo xiyyaarri sii dhufe malee Hussein Aidii xiyyaara fidee ijoollee waraana isaatiifis jimaa fidee isaan 2 fuudhanii ani waraana waliin hin hafe jechaadha. Yeroo nani isaan korra sabaatti deemanii kora sabaa sanatti gaaffiin adda addaa ka'e. Warra akka Irree Bosaasoo namoonni hedduun warri qaamaan nan beekne seenaan na beekan
gootummaa kurkurruu baale keessatti ani lola adda addaa irratti hirmaadhee galmeessisaa ture meerree bantii fufaa jedhanii yeroo gaafatan bantiin fufaa hin dhufne jechi jedhamu deebiin kenname. Kora bantiin irratti hin hirmaanne kora mitii jedhanii jeequmsi ka'ee achiin booda jaalgalaasaa dilboo kunoo nama jiru aboo jaala kana akkuma isin jaalattan nus jaalannaa bakkuma inni jirutti aangoo barbaachisu kenninaafi korri keenya adeemu jedhanii achiiyyuu immoo ijoollee arsiin filiinaa jedhanii wal mari'atanii sagantaa sana balleessuudhaaf waraqaan isaan irratti wal mari'atanii namoota filaman lafa kaan sun ijoollee arsii harka bu'ee akkasitti wal salphisanii korri saba erga go'ee booda nama sadii ammas na ajjeechisuudhaaf natti ramadanii nama sadan sana waliin falmataa dhugaa jedhanii Ameerikaa jira inni nan beeku seenaan na beeka waliin dhufee yeroo isaan jarri sadan sila hamarirraa natti dhufan sima fi jaallan kiyya jedhee sana booda edaasaan anuma iyyuu ajjeesuuf dhufanii gurbaan falmataa siin jiru sun fiigee natti dhufee bantii fufaa sii jedheen guyyaa sadii sababa keetti korri sabaa cufamee jarri kun akka tarkaanfiin irratti fudhatamu jedhameera of eeggadhu naan jedhe ani dura iyyuu qophiidha guyyaan adda bilisummaa Oromootti seen irraa kaasee cancalli kiyyan cufamne rasaasni qawwee kiyyaa afaan hin baane ani wayyaaneen sodaadhu nafxanyaan sodaadhu shaabaan sodaadhu amman hoggan adda bilisummaa Oromoo ofirraa eeguu fi diina ilmaan Oromoo akka isaan ta'an beekuuf jechaadha. Obbo Bantii ulfaadhu kallattiidhaan mariirra jirraa egaan itti fufta sidhaabuu koo. Amma xiqqoo yeroo naa kenni sekendii muraasa naa kenni. Daawwattoota kun beeksifadha. Egaan daawwattoota keenyaa marii kallattii taasisaa jirra obbo Bantii Fufaa faana. Obbo Bantii Fufaa miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'anii yeroo dheeraadhaaf gidiraa adda addaa keessa warra nama qaxxaamuran keessaa tokkodha. Kanaaf yeroo isaan dubbatan kana keessumattuu warri jalqaban faana hin seenne booda kana itti dabalamtaan isin beeksisuudhumaafani obbo Bantiin egaa miira isaanii keessaa kaasee waan isaan irra ga'ee kan isaan dubbataa jiranii ammas miidiyaan keenya qabsoo keenya keessa wanta ture wanta jiru har'umallee wanta jiru mari'annee falammoo itti barbaannee maal wayya maddi kanaa maali kan jedhu akka mari'annuu fi kan carraa banedha. Kanaaf ODM yeroo hundumaa namoonni ilaalcha barbaadan haa qabaatanii ilaalcha sana haqa sana kan ture kan jiru ammoo kan fuula duratti immoo ta'uu qabu walumaan mari'ataa deemna waan ta'eef nu wajjin amma dhumaatti turaan isiniin jedha tarii ammas muuziqaa xinnoo tokko booda itti deebina qabsaa kana wajjiniin karaatti si dhaabuu koo miti na of kolchi obbo Bantii. Abshir. Namoota akka keerraa hin baranna malee barumsa isa ati kitaaba keenyadhaati. Kitaaba nuti har'a of duratti dubbifnu qabsaa'ota keenya qabsaa'ota kaleessaa lafa gogaa keessaa biyyoo nyaattanii nuun garuu afaan kana nu hambistan. Har'a ilaalcha kamuu qabaadhu. Obboloota kee wajjiniin iyyuu wal dhabbeen haa jiraatu. Ati Waaqayyo du'arraa si hambisee lafee baay'ee si biraa namoota baay'ee wareegame atuu jette kun atuu baay'ee isaanii dubbatte. So atis rasaasnis qaamatti si nammee lubbuun kee hin fuudhamne hamma har'aatti jiraattee atumtuu waan keessa turte qabsoo keessa turte sana tu warri wareegaman warri dhuman sun daqiiqaa muraasa yeroo argatanii ka'anii miidiyaatti dubbatu ta'e akkam waan meeqa irraa dhageenya laata. Ammoo qabsoon keenya bu'aa bahii akkamii keessa darbee dhufe kan jedhu ammallee sodaa tokko malee hin mari'annaa miidiyaa bilisaati daawwattoota keenya Ustaaza Raayyaa Abbaa Maccaa wajjin sekendii muraasa sammuu keenya bohaarsineetu itti deebina. Sikosina gamoo kan dhageessanii akkaan gowwoomsine jarri maangeessanii obboleewwan kanneen bakka yoo jirtanii gumaata keessanii eega qubsiiftanii akka biraa namni gargaarsi keessanii. Because mudatu waswadum nagesane agadu ngesani awate anamazelu nargane ya rabbi gargar sake kadanne gota dini kana nule walite bole wangiya kan diradu berti kanire jirenya. Egaan Ustaaza Raayyaa Abbaa Maccaa galatoomii Faarukeetii fi ammas itti deebi'eera obbo Bantii Fufaa
dubbiin kee waan baay'ee nama onnachiisuuf yaada nama rarraasuu fi daqiiqaa hin fakkaatu sa'aatiin keenya baay'ee sokkus garuu yeroo biraallee itti deddeebina garuu ammas gaaffii muraasanii sii qabaa. Egaan qabsoo yookiin gidiraa ati amma dubbattu jecha tokko dubbatte amma shaabiyaan sodaadhu wayyaaneen sodaadhu maaliin sodaadhu nafxanyootan sodaadhu ga'anii waraana abaa'oo sodaadhaa jette. Atoo waraana abaa'ooti atoo abaa'oo no waraana abaa'oo siin hin jenne hooggana abaa'oo waraana abaa'oo moo anu woboodha amma sa'aatti anu woboo hooggana abaa'oo shanee amma chiifinidha bakka shanee jedhu kana shanee namni itti baase nuyi shanee maali shanee jechuun shanee gumii adda bilisummaa Oromoo nama shan nama lama barreessaa fi itti aanaa dabalatee nama torbaa jechaadha. Warreen kun warra ajjeesisu dinagdeen harka jiru waraana isaantu ajaja siyaasa isaantu ajaja jaarmaa isaantu harkaa qaba warra muree murteessu warra lubbuu ilma Oromootiif naasuu tokkollee hin qabne dhibbarraa dhibbatti jala sararree kan nuti itti himnu fi isinitti illee uummatas keessatti jirru himnu gaararraa kaasee akka hoogganni kun hooggana diinaa waliin akka dalagaa ture dhibbarraa dhibbatti ragaa itti qabnaa jechaadha. Gocha isaanii qofaan otoo hin taane ragaadha. Gaara keessa soroo jirru erga gaara keessaa baanee Sumaalaatti dhufnes erga Sumaalaa baanee Naayiroobiitti dhufnes sadarkaa imbaasiittis sadarkaa namoota adda addaatiin walitti dhufnee dookimantii isaanii walitti kenninee akkana jennee uummata keenya Sumaalaattis uummata keenyatti garagalchinee uummata amansiifnee nu ajjeesuu dadhabanii Eertiraanis nu barbaachisuu dadhabanii namni yeroo sana lubbuu keenya baase kan inni galateeffachuu bira hin dabarre obbo Sisaay Ibsaa du'eera Ameerikaatti beekuun ooltu fi Ibsaa Naga'oo dameetikaa adda bilisummaa Oromoo amma biyya keessa jiru. Isarratti illee duula hamaatu deemaa jira. Namni yeroo sana lubbuu keenya jiraachise jarreen kana lamaantu nuti waraanni bilisummaa Oromoo dhaabarraa facaane jennee nuti qabsaa'ota bilisummaa Oromooti qabsaa'ota bilisummaa Oromooti jennee of moggaafnee intarneetitti gadhiifnaan deeggartoonni dhaabichaa akka jirutti nu simatanii nu gargaaranii mana nu kireessanii ijoollee keenya leenjifannee isaanii nu achi keessatti wal balleessuuf yeroo geenyu akka korri samaanoo ulfoon ijaaramu namni godhe nuyi jechaadha. Nuti ijoolleen namni durarraa baane nama 9 irree bosaasoo dabalatee Abdurrahmaan yookaan Jaalataalloo Dachaas Gadaa Gurmeessaa ijoollee jedhaniintu jira. Sultaan Hajii kan jedhamtu jira ijoollee Harargeetii. Walumaa galatti nuti nama 9 warri yeroo tokko baanee jarri kun Sisaayii fi Ibsaa Naga'oon nu simatanii nu jiraachisanii jechaadha. Ibsaa Naga'oo amman Naayiroobiidhaa bahee biyya kana dhufutti wal quunnamtii qabna. Gaafa ni galla jedhan illee na dubbisee banti qabsoodhuma kaleessa itti dadhabnee itti butunnee itti biyyaa baane itti dhala malee hamne kana jaarmuma kanatti deebinee waliin dalagna aboo rabbi sodaadhu jedhee ofiillee na dubbisee jaaldaawwadillee na dubbisee walii galuu dadhabnee jechaadha. Amma isin tokkummaa Oromoo irratti amantanii isin addi bilisummaa Oromoo jechuun jaarmaan isin argitan kun hundinuu wala mararaa guddina wala ibsoo wala ifloo kan adda Islaamiyaa jaarmaa jeneraal Waaqoo guutuu tokkichummaa qofaan alatti hundi keessanuu ilmaan adda bilisummaa Oromooti akka abbaa ta'aatii jaarmaa kana walitti yaamaatii qabsoo kana qeerrootti kennaa jenneen jechaadha. Qabsoo nuti itti dadhabne akkamitti dabarsinee namaa kennina kan jedhuun muxxuun irratti jedhanii hanga har'aatti ilmaan Oromoo ficanii ficcisiisaa warri jiran hoogganoota kanaa jechaadha. Warruma ammallee maqaa adda bilisummaa Oromoo qabate maqaa shanee itti moggaafne warri itti moggaases nuyi. Maalummaa isaanii beeknaa dalagaa isaanii waan beeknuuf waan wal beeknuuf waan maqaa fuunee irra keenyee miti. Har'allee akka dhaabni gaafa ulfoon 2000 Eertiraatti ijaarames namni diige isaanii fi dabbaloota isaaniiti. Maallaqa qabanii humna qaban. Gaafa jeneraal Kamaal Galchuu mooraa diinaa cabsee waraana 100 sana fudhatee Asmaraa deeme nuti bilisoomne kaleessa dadhabbiin keenya hooggana waraanaati. Har'a jeneraalonni ilmaan Oromoo eega qabsoo kanatti dhufanii makamanii bilisummaan keenya gabaabduudha jennee Naayiroobiin jira gaafas uummata harkaa facaafnee deeggaraa jijjiiramaa goonee achiin booda achittis maallaqaan nutti seenanii nu diiganii sartifikeettii baafadhee ali terroristiidha jedhee
Mr. Kibaki bira geessee namni irratti farramsiise anaa jechaan dhaqi sartifikeeta koo fidi. Terroristiidha jedhee addi bilisummaa Oromoo terroristiidha jedhee namni irratti farramsiise anaa si bira taa'u kanaa jechaan. Eenyu nuti nama sadii tokko mucaa Jimmaatii Mahammad Jimmaa jedhama amma Awustiraaliyaa jira. Tokko immoo amma mucaa Salaaleeti. Kaan ijoollee Harargeetii fi ijoollee Wallaggaallee nu keessa jiranii. Kanaaf nuti qabsaa'onni rakkoo tokko walirraa hin qabnu waan qabsoofnii fi waan manaan baaneef waan beeknu feetu shanee ta'e feetu ibsoo ta'e feetu tokkummaa ta'e nuti woboodha. Woboon uummata keenyaaf lubbuu keenya kennine. Kanaaf hoogganni kun kana booda nuun biizinesa hin dalagatu. Isaan gaheeraadha nuti. Isaan immoo nun geenye jedhanii kun amma maallee ciniinanii irratti rarra'aa jiran. Tole baay'ee bayeessa obbo Bantii Bobbaa gara fuulduraatti yeroo anaa wajjin marii gootu dabaree naa kenni miidiyaa koo irratti si dheekkamee si sarduun natti hin tolle gaaffiin si gaafadhaa deebii kenni ani sinu miidiyaa koo irratti hamma barbaade fedha kee keessa kee dubbachuun mirga guutuudha yoo nu hanqate itti deddeebina malee rakkoo tokko hin qabu egaan ammaati wabo miseensa waboo turte waraanni wal jaallattu tokkummaa qabdu lubbuu keessan kennitaniitu bosona kan jirtanii maatii keerraa kaatee kanatti himte waan baay'eedha keessumattuu seenaan hin tuqamne beektaa gara dhuguma naannoo Ambootti dhalachuu kee reefuman dhaga'anii baa Oromiyaa loqonni kee iddoo biraa fakkaata ture gaafa takkas jettu na ajaa'ibe jechuun qabsaa'ota baay'eetu naannaa sana keessumaa warra akka koloneel Alamuu Qixxeessaa gaafa ati seenaa isaanii kaastu nuti kitaaba irraa dubbifna malee hin beeknu waan baay'ee namoota gurguddoo namoota qabsoo kana irratti kufan gootota jajjaboo gootota gurguddootu dachee sanarraa yaa'ee har'allee gootota hedduutu achi lafa sanarra jira qeerroo gootota meeqatu ka'ee waa tokko Ambootti yookiin Gincitti qabatte jechuun abidda salphaatti dhaamtu miti yeroo hundumaa kanaafi leegaasiin keessan achi jira jechaadha qaanqeesin dura achitti qabsiiftan ammayyuu hin dhaamne kanaaf waanuma qabsoon keenyas ammayyuu galii ishee waan rukutte miti egaan obbo qabsoon keenya dhaabbadhu asitti sin qaba qabsoon keenya goolii ishee rukutte warra bilisummaa Oromoo fi mirga saba Oromootiif falmuuf goolii rukutteetti warra hannaa fi dantaa mataatiif deemu immoo itti dukkanoofti yuwili. Haa ta'u amma goolii ishee rukutteetti gaafa jennu erga jettee egaa suuraa tokkoon gadi sitti baasaa suuraa tokkoon argadhe. Suuraan argadhe kuni suuraa kanan qaba. Suuraa kana keessatti hooggantoota inni gajjallaa sidhaa yeroo waraanaa turtee bosona keessa yeroo turte sana suuraa keetii. Biyya inni jaala kiyya Mustafaa Jaaniin Ameerikaa jira. Tole Mustafaa inni kun sidhaa. Pirezidaantii ammaati inni kun immoo muummicha ministeeraa ammaati. Akkas. Warratti wanti kun wal simaa wanta ati qabsaa'aa fi turte akka waraana bilisummaa Oromootti wanta ati qabsaa'aa turte abbaa biyyummaa Oromoo Oromoon hiree isaa murteeffachuu dachee isaa irratti kabajamuu qabeenya isaa dinagdee isaa irratti ajajaa ta'uu afaan isaa afaan hojii biyyaa afaan hojii federaalaa ta'ee uummanni miliyoonni 50-60 kun ofitti boonee akka jiraatu kanadha kanatti qabsootti kan si buusee sirna nafxanyaa diiguudhaaf kan bosonatti gidiraa hamma kanaa siirra geessisee isa sanadha. Har'a immoo galii gaheera qabsoon keenya gaafa jettu hin ulfaatu uummannoo dachee ati dhalatte sanarraa ammayyuu mana hidhaatti guuramaa jira. Ammayyuu waraanatu deemaa jira. Koomaandi poostiin ammayyuu naannoo ollaadhuma dhaloota kee gindabalattirra koomaandi poostiidha. Lixa kibba Oromiyaarra lafaati keessa sosochootee qabsaa turte keessa har'ayyuu ajjeechaatu mana gubuutu maalitu daa'imman ajjeesuutu kana kanatu argamaa jira. Amma dhuguma waan amma keessa jiru kun galma ga'eera qabsoon keenya inni ati qabsaa'aa fi turtetti wareegamaa turte suni galii isaa rukuteera jettaa obbo Bantii Bobbaa. Galatoomi gaaffii bareedaa kan inni eegu na gaafatte. Yeroon dura tuqu waa'ee Meeccaaf Tuulamaa waan sii tuqe tokkoon qaba. Meeccaaf Tuulamaa 1991 sababa koo fi sababa abdataatti bakka lamatti qoodamee siin jee. Qoodmaa sana maaltu fide yeroo jennu rakkoo amma deemaa jiru kana fide. Gaaffii tokkoon si gaafadhaan illee asii qofaa ati illee qoftiin an gaafatiini. Na gaafadhu.
adda bilisummaa Oromootu Meecaaf Tuulamaa dhale moo Meecaaf Tuulamaatu adda bilisummaa Oromoo dhale? Meecaaf Tuulamaatu adda bilisummaa Oromoo dhale. Galatoom. Eega Meecaaf Tuulamaa adda bilisummaa Oromoo dhale. Ayya. Ati rabbiin galannaa ga'u ati har'a doktara baratteetta baga sinirraa lollee diina sinirraa dhorkine hiree kan argattee har'a ana qabsaawaa waliin ati doktara sammuu taate ani immoo doktara qabsoo ta'ee waliin haasa'uun keenya ana gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Ani doktara miti. Kanaaf akka dubbisteetti sagantaan Meecaaf Tuulamaa maali? Sagantaan wal gargaarsa Meecaaf Tuulamaa inni guddaan egaa bara sana keessatti akka jaarmiyaa waraanaatti of ijaaran waan ta'eef wanta wal gargaarsaati. Maqichi maqaa Meecaaf Tuulamaa haa jedhu iyyuu malee ajandaa isaan qabatanii jiran ajandaa Oromiyaa guutuuti. Yeroo tokko qeeqni tokko maqaa isaa irratti hin ka'aa. Waan Meecaaf Tuulamaa qofa gargaaruuf yookiin waan protect gochuu wayiif ijaarame fakkaatee yerootti qeeqaa garaagaraa qabaatellee tureera. Haa ta'u malee sana keessatti yeroo sanatti sammuu dhalootaa qaruu irratti mana barumsaa ijaaruu akkuma tamma sila jette egaa Oromoon kutaa 4 dabarteen barattuun sun tureera. Isa babal'isuu barbaada waldaa Meecaaf Tuulamaa kana keessatti. Irra caalaatti immoo irra keessaan kanaa ta'uu jalaan immoo Oromoo kana obbarsiisuu ijaaruu ofitti amanamummaa kan inni godhatu gochuu kaleessa gaajechatti maqaan hojibbinu sanaan waamaa tura waan ta'eef Oromoon illee Oromoo akka ta'e waan kanadha wanti ijaaramaa ture sanumatu abaa'oo kanaa of keessaa baaseedha namni miidhannaan sun dararri sun yeroo sanaa Meecaaf Tuulamaa walitti fide suni booda keessaa hayyoota ciccimoo warra dirree seenanii warra mana barumsaa keessaa ba'anii qabsaan baasee sababiinsaa waldaan Meecaaf Tuulamaa keessa barattoonni yuunivarsiitii yeroo sanaa Haile Sillaasee keessa turan suni dhaqaniitu assooseeshinii Meecaaf Tuulamaa kana keessaa hin baratu waan ta'eef qaamni barate immoo akkuma Taaddasaa Birruu jedhee namni barate immoo falmataa gaaffii gaafataa hin garboomu garbummaan barbaadu. Kana wanti guddaan kanaaf Meecaaf Tuulamaa seenaa Meecaaf Tuulamaa tokko beeka dubbisuurraan beeka hin argine hin hirmaanne garuu waan dubbisuurraa. Hanga tokko naa deebisteette gabaabumatti waldaan Meecaaf Tuulamaa biyya diigneetu Itoophiyaa diigneetu Oromiyaa ijaarraa hin jedhu. Ilmi Oromoo biyyattii keessatti aangoo siyaasaas haa ta'u mirga namummaa mirga biyya isaarraatii fi naannoo isaarratti of bulchuu qabaachuu qaba. Oromiyaan misoomuu qabdi. Manni barnootaa banamuu qaba. Karaan banamuu qaba. Hospitaalli banamuu qaba. Ilmaan Oromoo dhibbarraa dhibbatti baratanii aangoo siyaasaa keessaa qooda fudhatanii biyyattii irratti abbaa biyyaa ta'uu qabanidha. Gabaabumatti. Kan ammoo kan nu agarsiisu ilmaan Meecaaf Tuulamaa akkuma Meecaaf Tuulamaa jiru Arfan Qalloo jira. Shanan Gibee jira. Sokkoo fi Mandoo jira. Kanuma Arfan hin bar ilmaan Oromoodha. Oromoon abbaa keenya. Kun Arfan immoo ilmaan Booranaa fi Baarentuuti. Kanaaf waan akkasitti isaan kaleessa lafaa ka'aniif bakki itti Meecaaf Tuulamaan adda ba'e siin jedhu sunuyyuu bilisummaa walabummaa Oromiyaan cituu hanga fottoquutti jechi jedhamu suni gaafa chaartaraallee namootatu irratti wal dhabee jechaadha. Oromiyaan Itoophiyaa irraa fottoquu hin dandeessu. Maaliif? Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo tokko yoo fudhanne hunda isaanii harka 100 keessaa harka 80 hoogganoota adda bilisummaa Oromoo warra irra jiranis ta'ee warra duran yoo fudhanne niitiin isaanii ilmaan Amaaraati. Halkan niitii Amaaraa waliin mana bulan. Guyyaa gabbaanii ilmaan Oromoo maan beekneen immoo Amaarri diina keenyaa jedhan. Oromiyaan haa fottoqxee bilisummaa kophaatti godhattu yoo jenne ilmaanuti Oromoo hoogganoonni Oromoodhaa ilmaan Amaaraa dubartii Amaaraa irraa dhalan sana ilmaan sana akkam godhanii kan jedhu gaaffii nama keessa dhufe. Utuu dubbattuu obbo Bantii kiyya waa'ee fottoquu kana hamma heeraaf seera biyya Itoophiyaa amma jiru kanatu baata malee adda bilisummaa Oromootu sagantaa isaarra kaatee irra caalaa biyyi hunduu hiree murteeffannaa hamma fottoquutti mirga ni qabaa jedha konstituushinii. Seera sana namni baasen bara hoogganoota adda bilisummaa Oromoo obbo Leencoo Lataa baay'een bara gaafas.
warra akka Dr. Nagaasoo Gidaadoo fayyadu. Nagaasoo Gidaadaa immoo nama ibsoo dura taa'aa adda bilisummaa. By the way, ijoolleen 16 ijoolleen dhiyaa. Ijoolleen 16 leencoo lataafa balaaleffattee Nagaasoo Gidaadaa dabalatanii itti fincilanii irraa ba'anii Nagaasoo Gidaadaa nama tokko jedhee dura taa'aa ibsoo ta'ee ibsoo ijaareedha jechaadha. Kana seenaanis ni beekaa warri lubbuun jiran erga Nagaasoo Gidaadaa ibsoo cheermaan irraa ba'ee Bobbaasaa Gadaa jedhanii nama Iluu Baaboraati ni jira ammallee Afrikaa. Kanaaf kuni maali? Gocha hoogganni murna tokko giruuppii xiqqaa maafiyaa tokko walitti qabamee adeemsa isaan deeman waan arganiif ijoolleen dhiyaa qofti 16 irraa baatee Nagaasoo Gidaadaa dabalatanii ijoollee Tuulamaas dabalatanii ijoollee Arsiis Harargees dabalatanii ibsoo ijaaranii jechaadha. Ijoolleen Iluu Baaboraallee kan keessa jirtu. Falmiin achirraa eegalte. Dirree qabsoo yeroo dhufnutti waanni kun nutti mul'ate jechaadha. Eega nutti mul'ate yeroo ammaa kanatti akka mirgi Oromoodha gaaffiin Oromoo anaaf deebi'eera. Ani qabsaa'aa bilisummaa Oromooti. Aniifati ilmaan Oromoo lamaan taane waan abbaan keenya nuu kenne waan waggaa 150 abbaan keenya dhabee aniifati arganne yoo irratti walii teenyee wal mari'annee irratti walii galuu dadhabne dabarsinee dhuma diinaa kennuudhaan yookaan anii fi atis ilmaan kee waliin anis ilmaan koo waliin wal fixuuf deemnaa jechaadha akkuma ammaa kanatti. Tole baay'ee gaarii. Tole obbo Bantiiko amma yeroo ammatti walii wajjiniin falmaa jiru kana keessatti ati akka ilaalchaatti yookiin deeggarsaatti yaadaatti yookiin miseensaatti eessarra dhaabbatteetu kanatti na wajjin haasa'aa jirtu. Si galeera wanta inni si gaafachaa jiru. Jaarmiyaa amma fakkeenyaaf yeroo suuraa kana ilaalu waan paartii badhaadhinaa yeroo ammaa kana jiru kana waan deeggartu fakkaata. Ani deeggaraa miti. Ani abbaadhuma badhaadhina sana. Abbaan badhaadhinaa yu'an. Attamitti kaleessa mirga hiree murteeffannaa Oromoof Oromiyaatiif namni qabsaa'aa ture miseensi waboo tokko har'a attamitti abbaa sana ta'a. Abbaan badhaadhinaa yoo ta'e akka seenaa raabeennutti kaleessa ODPdha eengad OPDOdha. Yeroo sun immoo OPDOon sun immoo kan inni hundaa'e immoo achi Eertiraa keessatti jedha aqanii siidaa ka'aniiru Jaalle Muktaar fa'aa. So amma sanaa wajjin waliin dhiitu ati utuu ta'e abbaa isa kamii taata turte? Abbaa isa amma mormitu sanaa taata moo abbaa warra ammaa kanaa taata sila loojikiinsaa? Ani sammuu jaarraan 16ffaan lafa kaa'e jaarraa 21ffaan inni itti fayyadamuun waggaa 5,000 biraa nu dabalchiisa. Kanaaf waan ani abbaa badhaadhinaati siin jedheef hiree kan akkuman dura sitti hime akkatti as hin geenye anaa fi warra akka kootii rabbi malee namni beeku hin jiru. Hireen kun waggaa 4 miti kan argamte. Hiree waggaa 150ti. Waggaa 150tti wareegamni kaffalamee masaraa mootummaa kan dur namni keenya keessatti fannifamu itti qalamu ilmaan Oromootu keessa jira. Oromiyaa kan bulchaa jiru ilma Oromooti. Finfinnee kan bulchaa jiru ilmaan Oromooti. Harargee kan bulchaa jiru ilma Oromooti. Jimma kan bulchaa jiru ilma Oromooti. Arsii kan bulchaa jiru ilma Oromooti. Baale kan bulchaa jiru ilma Oromooti. Waan ni hafe yoo jiraate wal mari'annee wal gaafachuudhaan mariidhaan sirreessina malee yeroo ammaa kanarratti warri waggaa jaarraa 16ffaadhaan yaadu Minilik waggaa 150 dura du'een Goobanaa Daacee waggaa 150 dura du'een Haile Sillaasee waggaa 50 dura du'e sidaa isaanii namni kun muummichi ministeeraa biyya isaanii deemuuf otoo hin taane qabeenya walitti qabatee baqachuuf otoo hin taane seenaa mootummoota darbee yakka isaanii fi gaarii isaanii waliin warra isaan dura ture achi keessa kaa'uun heeraa fi seera addunyaarrallee ni jirti. Yoo fakkeenya fudhanne suuraan Minilik Landan keessa masaraa mootummaa keessa dhaabbatee jira. Seenaadha. Muummichi ministeeraa kun immoo ilma Oromoo ilma Abbaa Gadaa ta'uu isaatiif aangoon waggaa 150 booda waan ilmaan Oromoo harka seeneef
inni maallaqa saamee yookaan Maqaleetti hin galchu yookaan Somaaliyaatti hin galchu yookaan Sudaanitti hin galchu yookaan Ameerikaatti ittiin hin baqanne seenaa warri gaarii darages gaarummaa waan gaarii isaanii warri akka dalaganis Minilik akkatti harmanu muree calii calanqoo nu fixee Haile Sillaasee mana barnootaa hin baratiin ilmaan qotee bulaa jedhee nu dhorkee hayyoonni warra akka keessanii qeerroon seenaa sana barreessitanii jala keessanii bulchaan kun muummicha ministeera Dr. Abiyyiin duratti waan akkanaa uummata Oromoo irratti dalage jedhanii ijoollee barsiisanii dhaloota itti aanu immoo nuti uummanni Itoophiyaa sabaaf sablammoota 84 waggaa 150 wal fuunee walirraa horree wal keessa waan jirruuf Oromiyaan nuti kophaatti adda baafnee ijaarru sabni Oromoo nuti kophaatti adda baafnee biyya goonee fi mirga isaa falmachiifnu waan hin jirreef Itoophiyaa jecha jedhamtu kana Aduwaa irratti harka 100 harka 85 ilmaan Oromooti kan Aduwaa irratti dhumate. Ilmaan Oromoo bira darbee farda keenyatti dhumate. Karramaarraa karaa bahaarratti godeef qabri dahaar irratti ani jaanan keessan ture. Ilmaan Oromooti kan itti dhumate. Dhiiga abbootiin keenya maqaa Itoophiyaatiin Minilikii jedhanii miti maqaa Itoophiyaa biyyattii jedhamtu kanaan biyyattii guutuutti dhumatan dhiiga abbaa keenyaa lafee abbaa keenyaa dabarsineen kenninu Itoophiyaanuu keenya Itoophiyaumtummoo addunyaa irratti kan beekamte gooticha ilma Oromoo Abbabaa Biqilaa gaafa Room irratti fiigee luka duwwaa alaabaa Itoophiyaa dhoksee fiigee mo'achuusaa yeroo argu alaabaa isaa baasee yeroo inni marsu Itoophiyaa ta'uusaa beektee faranjiin Abbabaa Itoophiyaa jettee yeroo achi galu Abbabaa Biqilaa 4 kiilootti akkamitti biyyi kiyya otoon ani jiru harreen beekamti jedhee makiinaan dhoobsisee hospitaala seenee inni fayyee ammas yeroo lammataa dorgommii deemee yeroo inni mo'atee dhufu ammallee natti jirtaa jedhee Abbabaa Biqilaa summiin ajjeechisee jechaadha. Biyyattii ilma Oromoo fi gootota Oromootiin beekamte dabarsinee namaan kenninu muummichi ministeera keenyaa falaasamni inni ittiin deemaa jiru biyya cirra yoo jenne sabaaf sablammootaan wal fuunee ilmoo qabnaa nama Sumaalee irraa dhale irraa ilmaan koo yookaan Amaara yookaan Gondoree yookaan Sumaalee yookaan Kibba irraa dhaltee fuuteetti Itoophiyaan tokko taanee Itoophiyaa akka Oromoo ta'utti akka sabaaf sablammoo ta'utti nuti heddummina waan qabnuuf aangoo siyaasaa qabannee akkuma wayyaanee maqaa Itoophiyaatiin seentee Tigraay naxaa ucci jettee seenteen bar dura ijaaramte beeloftee waan nyaatu dhabdeetu so Tigreen shonkaa nyaachuu bira dabartee waan nyaatu dhabdee darbii 2-3 otoo saamtuu gaafa reeshin argattu maaliif wal gurmeessinee biyya keenya bilisoomsine jettee baadimmee dhoobsiftee uummata duchisiiftee Tigraay miti Itoophiyaa yumaa maqaa Itoophiyaatiin hin qabannee jettee qabantee waggaa 27 warra keenyaa waliin warra hardhallee nu malee jedhee fuuldura dhaabbatee uummata keenya afaan faajjessaa jiru waliin wal ta'anii nu saamanii nu saamsisaa waan turaniif maqaa Itoophiyaati. Maqaa Itoophiyaatiin alatti Oromiyaa nuti odeessinu lafa keenyaa nuura keenyatti itti dhalanne. Itoophiyaanuu keenya. Alaabaan kun goota keenyaan beekame. Muummichi ministeeraa saammatee yookaan Ameerikaatti guurrachuu fi yookaan Somaaliyaatti guurrachuu fi yookaan ittiin jiraachuuf otoo hin taane biyya ijaaruudhaaf waan barbaaduuf mootummoota isa dura turan seenaa isaanii yakka isaa dalagan gaarii isaa dalagan kaa'ee gara fuulduraatiif immoo dhaloota haaraa tokkummaa Itoophiyaa jaalalaa fi kabajaan barsiifnee biyya keenya badhaadhinatti ceesifnee addunyaan haa dorgomsiifnu jennee jedhee inni lafa kaa'e sana naaf ta'ee kaleessas yeroon amman dhaqee dirree qabsoo seenutti shira jiru kana hunda akaakayyuun koos waa hedduu natti himaa ture. Ijaanis waan hedduun argaa ture warra waliin barannuus waan argaa turre waan sana dhufee dirree qabsoo keessatti anarratti godhamee ana bira darbee nadhii gammadaa hoogganaan itti dhabamee mul'is gadaa icciitii baasa jedhamee Sumaalaa walakkaatti guyyaa saafaa otoo hojii keenya arguu ajjeefamee diinni hin ajjeefne nutu wal fixee jechaadha.
Kanaaf nutu walajjeese seenaa wal jalaa dhoksuudhaaf jechaadha. Irreessaa caalaa diinni najjeefne nutu isaan hoogganata ajjeesee jechaadha. Kana hunda garaatti baannee har'a nuti isaan yakka kana dalaganiiru haa fannifaman yookaan haa du'anii miti isin gaheera. Qeerroo dhaloota qubeetti kennaa kaleessa rakkoon keenya inni guddaan wallaalummaadha. Nu xiqqoo warra qubee afaan Amaaraatiin illee barateetu waa argee labbii lubbuu keenya hambisee gabbaanee isinitti iyyinee uummata keenyatti iyyinee barsiisaa jirra malee wallaalummaa kaleessa dhabnee ijoolleen keenya har'a dhiiga keenyaan barattan kana kan nu baasu Itoophiyaa bira darbitee har'a yookiin faranjii fuutee jirta kan Sumaalee fuudhee jira. Ijoolleen kun mana bira jirtu kun Sumaalee irraan dhalche dhugumaan bara. Nuti Itoophiyaa miti Itoophiyaa bira dabarreeyyuu qabsaa'onni nuti Afriikaadhaa jennee mormachuuf teenya maaliif? Ilma Oromoo Keeniyaa irraa dhalchee jira. Ilma Oromoo Sudaan irraa dhalchee jira. Ilma Oromoo Saawuz Afrikaatti dhalchee jira. Kanaaf namummaa keenyaan gurraacha Afrikaa taanee Afrikummaa keenyaan mormachuuf deemaa jirra jechaadha. Kanaaf falaasamni kaleessa falaasamni lafa kaa'ame suni nun baasuu kan jedhu jala geenye jechaadha sittan dheeressee dhiifama. Lakkin dheeressine garuma fuulduraatti mari'anna har'a yoo xumurreeyyuu xiqqee dhumarratti kan inni jechuu barbaadu amma beekutti tarii jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo ati jettu kuni sabaaf sablammii biraa fuuchuu isaatiin akka yakkaatti waan diinomsee qabanatti fakkaataa yoo amma dhugaa namaa sabaaf sablammii ture gaana ficcisiisi. Sababiin isaa qabsoo keenya hin argita gaa qabsoo sirna keessumattuu sirna yeroo isin itti waraanaa turtan sana keessatti gosa biraa fuuchuun akkuma waan biraattu hin ilaalamu. Sababiin isaa yeroo baay'ee mana barumsaatti kan argitanii kan baratus jaraa keenya hiree barumsaa baay'een qabanii sana keessa qabsaa'onni gootonni durii warrumti nuti jajaallannu maqaa isaanii irra toora goototaatti waamnullee mana isaanii keessa qomoo biraa akka ta'e ni beekamu. Sun hamma har'aatti iyyuu taanaan yakkanatti hin fakkaatu ijoolleen kumaatamni horameera wanti baay'een wal makaadha. Akkanatti fakkaatutti qabsoon gaggeeffamaa jiru kun qabsoo gosa kana qabdaa gosa kana hiikii gosa kanatti dhalatte ati gantuudhaan atti hin fakkaatu. Qabsoo walqixxummaa Oromoon waan isaa hin arganne. Baay'ina isaatti waan argachuu qabu silaa hin arganneedha malee akka kootti biyya kuteetan pilaanetii biraarra Oromiyaa kaa waan jedhu qabsoodha taanaan qabsoo nu deemsisu miti kun beekamaadha. Dhaabichis illee situlleetti aarsaa kaffale malee ani qabsoo abaa'u keessatti miseensas miti waraanas hin taane siturra caalaa beeka. Garuu hamma sagantaawwan tokko hansaa dubbisuttis waan hamma kana keessaa baamee wannoo jiru miti yeroo ammaa maallaqaa maalii isaantu qaba jettus jireenyuma qannoollee waan jiraatan natti hin fakkaatu. Hooggantoota isaanii namootatu daara baasa nama dhuunfaatu har'a malee namootuma of ga'anii jireenya qaban akka hin taane hamma tokko ragaa xinnoo tokko nan qaba. Kanaaf amma yoo wanti kun xiqqoo gara jibbatti hin geessu gatii ati kaleessa kaffalaa turte aarsaa gurguddaati saba kanaatiif oolte sana gara miidhuutti hin geessu dhugaadhaa koomentii gochuun hooggansi akkasitti asirratti jechuu kee guutummaatti nan fudhadha. Dhaloonni itti nam'anii dhaloonni sammuun haaraan kun itti nam'ee geggeessitoonni hangafoonni warra akka kee warra akka eenyummoo akka nu gorsitan muuxannoo keessan akka nutti himtan dargaggoonni immoo fuulatti ba'anii yeroo ammaa kana wareegama guddaa kaffalaa jiran qabsoo keessa seenanii akka saba isaaniitiif hooggansa keessa seenanii hunduu hin hawwasii dabalatee ana dabalatee namni Oromoo ta'e hunduu hin hawwa isa kana. Egaa wannoon koo xumurri dubbii kooti kutaa lammataa itti deebina gara borii yookiin gara sanbataa kana itti deebina yeroo qofaan hin fiiga baay'ees immoo yeroo dheeraadha fudhanne amma gaa jaarmiyaan nama biyya bulchu jiru yookiin paartii badhaadhinaa ati jettu kuni dhuguma waan Oromoon barbaadu kana deebisaa jira isa itti dhufutti mari'anna. Lammata immoo dhugaadhumatti amma waan amma Oromiyaa keessa jiru kuni wanti deemamaa jiru kun inni suni badhaadhina acha taa'u inni kun immoo sana haa taa'u yoo jechaa deemne
lola immoo nutti marsee jiru immoo obbo Bantii Fufaa akka walii galaatti immoo beekta. Diina immoo qabna. Anaabsitu asirraa walitti fakkara malee anaabsitti immoo kan bakkeedhaa fakkaraa jiru baay'eetu jira. Oromoon diinaan marfamee jira. Oromiyaanis akkuma kana. Fira baay'een qabu. Kanaaf yoo nu immoo walii keenya keessatti waan akkasii kana babal'isaa deemne dhugaadhaa isa kaleessaarraa habarannu seenaa hin dhoksin kanaaf iyyuu sichin si dubbachiisa. Haqa na biratti miidiyaa koo biratti kijiban fidiin malee waan haqa ture tokkoon hin dubbatamaa hin mari'atamaa dhaloota ittiin barsiifna. Isa kana ani afaan sin cufu gara fuulduraattis. Garuu diinatu nutti baay'atee jira. Ollaan keenya meeshaa hidhatee badhaadhinumaa amma jettu kana akka amma sodaa amma jirutti jechaadha. Ollaa biyya Itoophiyaa waan Jibuutii, Jibtii kana dabalatee wanta amma jiru, wanti immoo faannoo jedhu, maaloo jedhu ollaa keenyaa qoqqophaa kuni unumatti gama gaafa nutti dhufu immoo ati badhaadhinaati, abaawoodhaati, kaafaawodhaati, maaloodhaan jedhu walumatti nu haleera. Kanaaf maal wayyaa akka ittiin gargar fiiguu moo walumatti deebi'amee waltajjiin marii tokko ijaaramee Oromoon kun akkuma ati jette Oromiyaa darbee Afrikaaf akka ta'utti tumsuu moo natu beekaa qofaan inni tokko har'an aangoo qaba masaraa Milinik keessa jira jedhee isa tokko irratti yoo waraana bane Oromoo kutaa biraa irratti yoo waraana bane deebi'ee booda wal fixuu keenyan ta'uu wal daguuguun ta'uu kanarratti daqiiqaa tokko qofan sii kennaa. I promise waadaan sii galaa marsaa ittaanutti mata duree falmii yookiin nama si falman nama jabaan sitti fideetanii wal si falmisiisaa yoo ta'uu baate anumatu itti qophaa'ee si falmaa mee daqiiqaa tokko dhaammannaa qabdu yoo jiraate kutaa tokko xumurra. Ani paartiilee Oromoo irraa amma xurii qeensaa tokko dantaan eegu. Kan ammoo akka siifillee ragaa waan si himu kan dur nuti kophaa keenya tokko ta'aa jennee wal fixaa turree fi walitti wacaa turre dadhabame waggaa lamaan kana keessatti hanga sa'a ammaatti hooggana tokko jalatti deebi'anii dhaaba tokko maqaa ABO ganamaa sanaan ijaaramaa jennee kadhannee dadhabnee waliin ta'uu hin dandeenye. Maaltu isaan dhorke? Kana naa deebisuu dandeessaa? Maaltu addi bilisummaa Oromoo tokkicha? Mee cabtuu lamaa keessaa ABO malee ABO'n tokkicha. Hin beeknu ABO lama. ABO'n kun har'a bakka 12 jira. Maaliif? Hayyee dhufne jijjiiramni kun argame. Muummichi ministeeraa kun yookaan paartiin badhaadhinaa amma kun OPDO irraa ka'eet hooggana isaa wal jijjiiraa dhufee har'a sadarkaa kana ga'ee badhaadhina jedhee guutuu biyyaa keessatti sosso'ee dalagaatii jira. Atis akkuma beektu anis akkuma beeku waggaa 50 guutuu guyyaa jaalle Magarsaa Barii wareegamarraa kaasee jaalgalaasaa Dilboo aangoo qabate. Jaalgalaasaa Dilboo amma 1998 irra ture. 1998 nuti Galaasaa Dilbootti beekna. Daawud Ibsaa korri sabaan fille. Korri sabaa kan file Galaasaa Dilbooti. Galaasaa Dilboo fonqolchaati irratti godhame. Daawud Ibsaatti kennan. Hanga har'aatti Daawud Ibsaatu bulchaa jira. Daawud Ibsaa guyyaa tokko dirree qabsoo seenee rasaan irratti dhukaan. Kora sabaa Galaasaa Dilbootti filame irraa baasee Norwee deebi'ee aangoo qabatee kibba dhufee kibba Asmaraa deemee otoo Asmaraa taa'uu Abiyyii fi obbo Lammaan dhaqanii kadhatanii kootu biyya abbaa keetti galanii galchan. Qabsaa'aan hoogganni waggaa 30 guutuu ana malee isin hin dhalanne ilmaan keenya hin jirtu ilmaan keessa hin jirtu ta'uu dadhabame. Hammallee kun waggaa lamaan kana keessatti muummichi ministeeraa waggaa 150 diinni nurratti dalage hidda ciree waggaa lama keessatti ofii bira darbee Afrikaa bakka bu'ee addunyaa irratti badhaasa Noobeelii argachuun isaayyuu nuuf ilma maqaa ilma Oromootiin nu boonsee nu kabachiisa malee nu dallansiisee hinaaffaadhaan isa balleessuu fi isa diiguu irratti nu dulchisu. Kan immoo waraanni diinni keenya afaan nutti banaa jira jette diinni afaan nutti banaa jira. Eenyu nu godhe? Isaan mataa isaaniitu nu godhe. Daawud Ibsaan nu godhe. Dhugaasaa Bakakkoon nu godhe. Maaliif waraana kutanii gaaratti hambisan? Maaf hambisan? Yakka. Hayyee sana bira dabarre waraana sana immoo nuti sitti duullee uummanni itti duulee kakaasanii yeroo ijoolleen harka kennachuu eegaltu gurbattiin ati jettu sun shira uumtee shanee nuti awwaala allayyaa irraan geenye sana na ajjeesuuf jettee shira shiitiin ijoolleen uummanni Oromoo dallanee ijoolleen waraanni morroo deebi'ee humna argate. Uummanni Oromoo badhaadhinatti mufate.
amma garuu fixataa fi jira uummanni dhugaa jirtu argaa jira jechaadha. Gurbattiin shira nurratti dalagdee kaleessas abaa'oo diiguuf amaara waliin nurratti dalagaa turte. Hiree waggaa afuriitti argatte qawwee qabsoo argattee hiree argattee bofa nuti cafacafnee ajjeefnee biyyee arraabaa jiru dhuftee galmaan geessee ana tabbaa qabsoo teettee waggaa afuriitti qabsoo keenya galchitee har'a immoo deebitee diina waliin dhaabbattee Jawaar Mohammad Masrii waliin dalagaa jira. Daawud Ibsaa Shaneen Masrii waliin dalagaa jira. Wayyaanee waliin dalagaa jira. Abiin waliin dalagaa jira. Shaneen akka marroonfaan akka gaaratti godhan marroonfaan yakkan qaban ana sotoo ta'e sanuma. Qawwee koo lubbuu koo sana caalan jaaladha. Akkatti ijoollee sana hiiksisan hin hiiksisiinaa. Mootummaa Oromiyaa waliin dubbadhaati. Mooraan gurguddaan hedduu jira. Achi qubsiisaa haaromsa kennaafiiti. Humna poolisii Oromiyaatti ramadaa jennee otoo nuti tiyyinu gurbattii nuti kun har'a nu gurguraa jirtu kun hiikkachuu qaba bilisoomne jedhee itti duulee gaafas wayin argadha jedhee biizinasaaf deemaanni. Inni bara Oromoof hin deemu. Wayin argadha jedhee akka waraanni keenya hiikkatu godhee warri citee hafe nuti hiikkannu gaaffiin keenya nu deebi'e jedhanii yeroo hafan warra gale immoo OPDO dullattii walii wal ta'anii summii obaasanii jecha. Kana hunda harka keessaa qabanii walquba qabna wal beekna. Kanaaf gurbattiin shira kanaan nu geessee har'a immoo deebitee ijoollee daa'ima in shawwadame beeki. Jawaarni shawwadame. Maaliif? Nutis gaafa 1991 sana akkanumatti shawwadamne. Ani makiinaa koo kanan fuudhee dirree qabsoo deemeef torban lama yookaan ji'a tokkoon booda alaabaa abaa'oo itti fe'een dhufaa jedheetani. Yeroo uummanni akkasitti hoo jedhee ka'u. Jawweeni shawwadamteetu qeerroo jettee lafaa kaanaan har'umaan tana dantaa koo akkam fedhetti muummicha ministeeraa yookaan qabsaa'onni biraa qabsoo miti warra akka abbaa nagaafa warra akka keenya kuni maal beekti wal diigdeetu dhaaba diigdee suummoo nyaachuudhaaf garaa ishiitiif wal facaaftee dhufte malee Oromoo fi miti jedhee qabsaa'ota keenya abbaa nagaa jaarraafa abbaa biyyaa roobaafa salphisee warra kaleessa asmaraa taa'ee asmaraa waliin wayyaanee waliin gaara biyya Awurooppaa keessa naanna'ee nu gurguraa ture fira godhatee warra gaara keessa ture immoo diina godhee deebi'ee na ajjeesuuf jedhee shira dalagee diraamaa dalagee abaa'oo sila har'a diina tokko hin qabnu nuti sila wayyaaneen otoo gaafas isaan sirnaan galanii jiraatanii har'a ol qabattee mataa nutti hin dubbattu har'allee wayyaanee warri mataa dubbatteef Jawaar mataa isaatti waliigaltee qaba wayyaanee waliin Baqqalaa Garbaa jira Isqeel Gabbisaa jira shira isaan mana barnootaa keessatti dalagan shira isaan charchi keessatti dalagan tokko tokkotti wal beekna waliin dhoksinu kanaaf hiree amma arganne kana akkuma fedhee haa ta'u qawween nun baasu wal balleessina addunyaa kanarraa ilmii fi abbaan obboleeyyan lamaan daaraa wal goona immoo isin balleessina badhaadhinni abbootii qabsaa'otaa fi dhiiga qabsaa'otaatiin ijaarame Lammaa Magarsaa fa'aa Abiy Ahmadis waraanummaa keessaa ba'an wayyaanee jalaa nutis adda bilisummaa Oromoo woboo leenca bosonaati karaa barbaanne walitti gabbaanee wal balleessuurra filmaata kana yeroo dheereffannu waggaa 150 yuuni obsine waggaa 5 obsinuufi waggaa 3 4 obsinuufi jechuun badii miti lakki ammatti Abiy naangoo irraa buufnee badhaadhina diignee biyya balleessina jechuun kaayyoo diinaati duris har'as Shaneenis haa ta'u Jawaar Mohammad Masrii waliin dalagaa turani dalagaa jiran diinni akka nutti baay'atu warri nu godhe isaanis hin jechuu barbaadeen gabaabaatti. Mata duree nan gudunfatuun jedhu mata duree kan biraatti illee seenuuf jalqabne egaan waa'ee aktivistii kanaas ta'ee waa'ee qabsaa'ota kanaa egaa qeeqaadhuma turree mee itti deebina waa'ee jarreen kanaan lammanii keessumattuu amma warra hooggansa adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana namoonni akka dubbatanitti cichoominaan yoonayyuu silaa jaarmiyaati sila dubbattu sun baay'een isaanii warri alaa galanis ta'ee dhaqaniitu paartii bilxiginnaa jedhamu kanatti duudani achumatti maragamanii hafanii warri ati maqaa dhoofte suni achi booda dhaqanii raawwatameera bilisoomneerra jedhanii amma ammaatti iyyuu hiree waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo namni qabatee jiru namni amanamaan utuu namni isa kanaadha isa cichoo qabee kaa'e silaa yoona salphina hamaa hambaan qabneetiyyuu nam'inee turree warri jedhanis immoo jiru. Warra sanaa wajjin isa eegerinsi falmisiisa boriftaan booda. Egaa aktivistii kanaa yookaan ammallee hooggansa siyaasaatti makame. Akka gootu dhiifama naa godhanallee warra fixuufanii. Oh sorry, achumaan xumuruufanii.
aktivistii kana ilaalchisees namoonni baay'een waan baay'ee dubbatu. Egaa mee itti deebinaa anillee si gaggeessaa obbo Bantii Fufaa tole jettee miidiyaa koorratti dhiyaattee yaada kee miira kee karaa kamiin iyyuu ibsachuu keetii fi ammallee guddisee tan si galateeffadhaa maqaa daawwattoota kootiin baay'ee galatoominsiin jira. Thank you. Tole egaan daawwattoota keenyaa marii hamma ammaa walii wajjiniin taasifne obbo Bantii Fufaa wajjiniin marii ajaa'ibaa akkaan amma dhaga'utti xinnoo ishee salaatatti ariifataniiru nus yeroo gaarii jennaani baay'ee isa galateeffannaa. Tariigaa daawwattoota keenyaa yeroo ammaa keessatti tariimu nutti gadditaniitti yoo ta'e wantoota jechoota dudubbataman keessatti yoo xinnoo ishee isinitti qabameera ta'e of kolchaa qofa utuu hin taane hundi keessan iyyuu kottaa falmaa isiniin jedheen waamicha isinii taasisaa nama amma wajjiniin falmaa turre kana nan deebisaa akkuma beektanii miseensa waraana bilisummaa Oromoo keessa ture keessatti maddaa baay'ee himataa ergasii booda immoo amma yeroo ammaa kanaa paartii badhaadhinaa kanaa wajjiniin waan jiran fakkaatu keessumattuu akka abbaatti nutuu fide akka jechuu dubbatu hooggansa ammaa kanatti waan quufan fakkaatu kun hamma eessaatti keessumattuu warra akka lejendaroota keenya warra Maccaaf Tuulamaa hundeesse warra akka koloneel Alamuu Qixxeessaa fa'aa hiikanii muuxannoo dheeraa akka qaban dubbatu itti fufuudhaan waan kanaaf kana fakkaatu irratti gara fuulduraattis miidiyaan kun hin mari'annaa namoonni yaadan waan qabsoo keenya keessa ture namnuu hafuura habaafatu dhugaas haa qabaatu dhugaas hin qabaatiin wantoota keessa ture hunda dhoksaa tokko malee wanta kam maal keessa yoo jiraatu amantii keessa kam keessa jiraatu gandaaf laga eessaatii haa dhalatu qomoo akkamii keessa haa dhufu maal iyyuu haa ta'u namni yaadaan bilisa ta'ee mari'achuu barbaadu anaa wajjin walitti dhufu. Ani nama hundumaa walitti fidee mariisisuu, wal falmisiisuu, taphachiisuu ammoo booda irratti fala barbaaduu isa kanarratti nan hojjedhaa. Ustaazaa Raayyaa Abbaa Maccaa wanta kana nuu xumurii maree keenya yeroo gaarii akka qabaanne baay'een keessan akka itti gammaddan gariin keessan immoo akka itti madooftan amantii guutuun qabaa. Hundan fayyisu mareeni ulfaadhaa egaa fayyaa ta'a maree obbo Bantii wajjin jalqabne kana itti fufna. Kan biraas kan kana caccaalanis seenaa baay'ee seenaa rifaasisoos gammachiisoos fiduun koo hin oolu namoota qopheessaan jira. Miidiyaan miidiyaa haqaati miidiyaa bilisaati Ustaazaa Raayyaa Abbaa Maccaa naa xumuri. Bagese walite sabana ma keessa gamanatti keessatti yeroo ammaa kargaa jirutti yeroo manni keenya abirmatee walitti hirmaannaa gargaarsa Afrikaa guddaa marsee gamtoomaan abbatarra kummataarratti nu eeggata goonni marti adeemsa duwwee sakkan daganne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Ya boleewwan keenya jarri gurbatanii rakkoo beelaa deemoo uffata jaartanii dhibee dhukkubaatii bollaan sadabtanii isin imtihaane haalifni keessanii yeroo gabaabduudha rakkinni keessanii inshaallah keessa garuudhaa teessanii yoo rabbiin jedhee gara namaaf geessanii biyya duniyaarraa yeroo gabaabduu teessanii ini jabe fadra rabbi wal gesani egada duwe gesani bolla fi buana kanum bune ya rabbi gargar sake kadanne